falmattoota kaargamii layte maali dantaan addaatiin uunawwite waa'een keeruun galee dubbadduun finne dhiigni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbadduun finne dhiigni maan oromoo warra saddan cinne falmattoota kaargamii layte maal faayidaan addaatiin uunawwite waa'een keeruun galee dubbadduun finne dhiigni siif lola'uu warra saddan cinne waa'een keeruun galee dubbadduun finne dhiigni maan oromoo warra saddan cinne himaan dubbii himee walli abbaa tafaadha ka'e waan siimu namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu Abisa kuffisee yoo lafaa waggeessan biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaan eessan saaqi saaqaa Silaman ni daisani lava jalanga gamta farmatu babana kabso oromo babana osoman ni da oromo gadi kabenge parama mo fagani santure wara le kan ko santure ida vaje chan oromo gadi tabu bakka sai kan narku jate warra di oromo ku bare sumne sirfina kesi kenya mada Iki mimani mol maragada Rumne sirbina kesi kenya mada Iki mimani mol maragada Swag sangka Ashamar kafune hordoftoota daawwattoota miidiyaa Oborraa Global Network egaa haala yeroo irratti marii dargaggoo Abdiyyee Kamaal wajjin qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Abdiyyee bagaan nu dhufte. Isinis baga nagaan neeta miidiyaa keessaniitiif istuudiyoo keessaniitiin affeeruu keessaniif baay'ee galatoomaa. Galatoomii gaaffii haala yeroo irratti gaaffii adda addaa qopheeffatee dhufe. Egaa akkuma argaa jirrutti biyyi teenya rakkoo guddoo keessa kuftee jirti. Kun Oromoof maal sitti fakkaata? Furmaanni rakkoo tanaa hoo maalidha? Galatoomii obbo Amiin yeroo ammaa tanaa biyyi teenya haala hamaa keessa jirti. Haala hamaa keessa jirti. Haala kanaan itti fufti taanaan biyyi teenya wanni isii kun namaaf fuulduratti rakkina hamaa keessa jirti jeetii yaada. Kanaafuu yeroo ammaan tanaa kana hooggantoonni mootummaa warra biyya bulchina jedhee yaadu dhaabbatanii ilaaluu qaban. Biyyi eessa karam deemu jirti jedhanii itti yaaduu qaban. Akkumatti miiraan waan ifi yaadan hojiirra oolchuudhaaf bolola aangootiif bolola kursiitiif fiiguu qofa osoo hin ta'in biyyi tuni eessatti karam deemu jirti. Rakkinni isiidhaa maali? Rakkinni akkanatti hawaasa kana dhiyeessisu maali? Hawaasni maal nurraa fadhaa? Mootummaan hoo hawaasa irraa maal fadhaa? Hawaasni dirqamni inni mootummaa irraa qabu maali? Mootummaan hoo dirqamni inni hawaasa irraa qabu maali jedhee mootummaan gattaa'ee addaan baasee laaluu qaba. Gattaa'ee mari'achuu qaba hayyoota wajjin. Hawaasa wajjin gattaa'ee mari'achuu qaba. Maali wanni isaan bulchan biqiltuu miti. Beeyladaa miti. Lafaa miti. Biyya jechuun lafaa fi hawaasni waliin biyya jedhaman. Lafti qoftiin biyya hin jaamtu. Hawaasni qoftiin biyya hin jaamtu. Kanaafuu mootummaan yeroo ammaa tanaa kana dhaabbatee hawaasa wajjin mari'achuu qaba. Maal feetanii rakkinni keessa maali jedhee gabbuu jechuufiif namni ergoo osoo hin ta'in dhaabbatee eessa deemu jira, eessa keenya jira, maalirra jira. Tilmaamu haala kanaan itti fufnaan waggaa irraan tanaa waggaa shanan akka irraan tanaa biyyi tuni eessa geessi jeetti yaaduu qaba. Yoonii fi dhugumaan fayyisaniif hayyaatti mootummaan. Galatoom aluma kana ol qabatee gaaffitti ammoo Oromoon biyya keessa jiraatu maal dhaamna rakkoo kana jalaaf akka baanu
Furmaanni rakkoo kanaa hoo maali? Oromoon akkamitti yoo ta'e furmaata rakkoo kana jalaa bahuu danda'a? Waan sirrii jettee obdoomiin Oromoon ammaan kana yeroo ammaa kana keessatti carraa lama qabu Oromoon. Carraa lamaan inni qabu Oromoon carraa tokkoffaa cichuu qabsoo kanatti qalbiinfaan qabee jira qabsoo kana itti cichuu qabu. Iddoo deebi'uu hin qabu. Maaliif faayinaalaa argee jira dhumarra gahee jira jechuudha Oromoon. Mootummaa kana ofirraa kuffisee mootummaatti aanu danda'uudhaaf. Dhumarra gahee waan jiru jecha wanni isa baasu Oromoo qabsootti cichuu. Gara tokkummaatiin hoo maal jettame? Sigalee qabsootti cichee waan ifii barbaadu waan isaa ta'u waan uummata Oromoo kanaa ta'u uummata Oromoo qofaaf miti waan uummata biyyattii sanii hundaaf ta'u mirkaneessuudhaaf walabummaa isaa birmadummaa isaa mirkaneessuudhaaf Oromoon carraan inni qabu qabsootti cichuudha. Maaliif akkuma jedhamu laf bariitaa dukkantiin haamaatti jedhan laf bariisaa dukkantiin haamaatti jechuun dhugaadha dhumaatii ammaan tanaa kana ilaaluu qabnu qabsootti cichee waan qe'eefsan hanga galmaan gahutti yookaan hayyoota fi dhabuu qeerroo fi dhabuu akkuma dabreetti ammaan dura dabreetti hayyoota gartee akka Hayilee Fidaa Nadii Gammadaa gaa hedduu jira lakkaa isii fiduu danda'anii hayyoota hedduu dhabee ture jechuudha. Akka akkas hin taane taa'ee mari'atee hayyoota wajjin sigalee irratti mari'atee qabsootti cichee birmadummaa isaa mirkaneeffachuu qabu Oromoon. Kana hin godhu taanaan hidhaan ammaan tanaa kun ajjechaan ammaan tanaa kun isa if duuba ka deebisu isa ka sodaachisu akkuma warri kaan baqatee biyyaa qochuu fi gartee usanii mana galanii taa'uu katoo taanaan gabummaa ammaan dura Oromoo irratti hin ta'initu Oromoo irratti dhufu ta'a. Maaliifin kana jee Oromoo ammaan dura Oromoo irratti hin ta'in jennaan uummanni ammaan dura Oromoo irratti katoo taate uummata keenyaa akka qabatee gartee numi gabroomsullee amma uummataan baati. Kuni garuu nama keenya. Gabrummaan ammaan kan dhufu nama keenyaa. Maali nama keenya nu caalaa nu beeka waan nuti taa'e nu beeka. Akkuma inni nuti baaf gala keenya beeka. Eessa akka rafu nu beeka. Namni tokko waan ati nyaattu bakka ati teessu kana si beeknaan maali diinni fagootii fi diinni olaanaa kan dura miidhaa sana geessisuu danda'a. Waan tokkoon akkasuma keessatti hayyoota isaa dhabaa ture jettee Oromoon kan yeroo illee dhabaa jira akkuma waliin argaa jiru har'a illee dhabaa jira ijoollee isaa dhabaa jira haawwatiin ijoollee isaanii dhabaa jiranii. Yeroo hundanuma qabsaayaa Oromoon qabsoota nanumadha qabsaayaa namni irrumaa du'a akkamitti qabsoota biraafuu qabamu duuban deebi'a ammas duuban deebitii akka duuban deebineef waan amma jabeesse kana yoo maal godhe keessa bahuu danda'a fuulla'ee bahuu danda'a. Waan sirrii jettee maaltu kan isa godhe Oromoon qabsaa ofii galee har'aa miti. Har'aa miti yaa. Baroota 1980 keessa irraa eegalee san durallee hanga har'aa qabsootti jira. Maaliif birmadummaa isaa mirkaneeffachuu dadhabee maaliif bilisummaa dadhabee hedduu akka yaada xiyyaatti kan nama siyaasaati miti. Garuu taa'ee dhiibbaa saba irra deemu laaluu dadhabuuf si hojjaasoo jira. Akka yaada xiyyaatti Oromoo wanni sadarkaa kanarraa isa ga'ee gara laafina. Tokko gara laafina lammata dhiifama waan jiru. Arraan tana Oromoon kana booda dhiisuu hin qabu. Arraan tana as bahee dhufee dhiifamni akkaataa jira akkaataa itti godhamu dhiifamni. Nama dhiifama godhuufi qabdu jira nama dhiifama gooneefi jira. Warra qabsoon maqalee nama garaa bal'atuufi jira nama garaa keetti hin garsiifne jira. Oromoo wanni miidhaa kan irraan gahee hanga har'a tanaa qabsoo jaallan hedduutti dhabaa sadarkaa kanarra ga'aniif tokkoffaa dhiifama kana. Fakkeenyaaf arraan tana Amiin Olkeeti fakkeenya bariisaa siyaasuu danda'a. Amiin Olkeeti arraan tana nama Oromoo tokko irratti ergama mootummaa irraa isaa ta'u qaama fedhe irraa ergama fudhatee ergamsaa san nama Oromoo tokko irratti raawwate. Nama kana hiisisuu haa ta'u biyyaa baasuu haa ta'u ajjeesuu haa ta'u. Boodarra deemee sababa uummanni yeroo namni isaa tokko hidhame takka namni isaa tokko ajjeefame hinuus uma fincilaan uma lolu. Hogguu uummanni ka'ee fincilee waan kana firraa buqqaasu taate deebi'ee namichuma gartee gaafa san eenyu namni nama sanarraa ajjeesise eenyu namni nama sanarraa hiisise jedhee xiinxaluu osoo nama sanillee nu beeku as gargalee nama san dhiifama. Oromoon gara bal'aa jedhee dhufee Oromoon dhiifama gaafata dhiifama godhaaf Oromoon. Nama kiyyaa namni kun nama keenya maal dhiifama godhaaf. Namni kun borumtii deebi'ee
Aku jijjiiramu dhufe jechuudha. Jijjiirama kanaa wajjin deebi'ee ammas isuma aangoo qabatee aangoo irra jiru agarra. Aangoo inumaa aangoon dabalamtee fi aangoo bakka jijjiirtee isaa hojjetu agarra. Tole namni kun aangoo jijjiirratee irraa hojjetu jira. Borumti ergama biraa yeroo itti fudhatee Oromoo kana bal'ata. Oromoo dhiifama naa godhu waan juu sammuu isaa keessa jira. Ergama haaraa dhufusan si galee ergama haaraa dhufusan ammas hojii jiruudhaaf isa wanni qaabatan jiru. Harki hanna bade dooruu sosso'aa jedhama. Inni kun baree jiru waan ta'echa arraas nama Oromoo irratti waan bareesan hojii jiruudhaaf kunis taa'anii jiru. Asumatti kanaafuu wanni Oromoo gara laafinaaf gartee dhiifama wanni jaamaa kuni Oromoo irraa yeroo ammatti hanga dhiifama kan godhuuf gaafa itti dandeenye gaafa bilisoomee lafa isaa dangaa isaa waa aadaa isaa goonfatee Oromoon ana abbaa biyya dhufee booda samboo dhiifama godhu. Ififuu zallama maali namni zallamaan dhiifama nama godhu. Ififuu miidhamu jira zallamu jira ilmaan itti dhabu jira hayyoota itti dhabu jira. Mee ammas irratti gaafii tokko sii dabala. Oromoon dhiifama godhaa yaa gara bal'ataa jenneeti warra kalee wayyaanii wajjin ajjeesaa ture har'a garaan gootti dhufanii har'a illee nu ajjeesu jiranii dhiifamni kunoo bakka qabaa mee akkamitti dhiifama uummata kanaaf dhiifama godhaa kanneen keessaa uummata akkamiitiif dhiifama godhaa isa kanniinoo akkamitti ilaalta waan kana mee akka keetti akkamiin ilaalta amma akka biyya bulchaa jiru maqaa jijjiiratanii bilxiginnaa jedhanii kalee oppidoo turanii oppidoo matu kaleellee uummata keenya fixaa jiran har'allee ka fixaa jiru maqaa jijjiiratan malee isaanii uummata kana hoomee akkam jetta waan kanaaf wanni ati uummata oppidoodhaaf asinis waan dhaamtu qabda ammallee asuma wal qabatee ilmaan Oromoodhaa achi keessa jirani warra biyya bulchaa jirutu jira uummata saniifoo dhaamsa qabda uummata isaanii warra ajjeesaa jiru kanaafoo dhaamsa qabda mee maal jedhu. Tole galatoomee gaamin wanni isin jedhu guutumaa guututti wanni Oromoo sadarkaa kan ta'an hangaaraa kana akkuma dura seetu kee dhiifama godhuu isaati. Maali Oromoon hayyuu dhugumaan hayyuu kana Oromoo faarsuuf kammoo sababa kiyya waan ta'e dhaadheessuudhaaf kana waan dubbadhu osoo hin ta'in dhugumaan hayyuu maali argaa jirra miidiyaa irratti arguu jiru ijiteenyaan uummata osoo hin baratin uummata kutaa jaafata shanqaree osoo maramuun isaan deemin baadiyyaa keessa jiran jira garuu yeroo ta'anii haasa'an akkamitti akka haasa'an mirga ifee akkamitti akka kabajan mirga namaa akkamitti akka eegan akka jiru seeraan bulan hin jiru Oromiyaa keessa malee biyya naannoo Itoophiyaa keessa jirtu hunda keessa biti sabasablamii itti baay'atu Oromiyaa keessa malee hin jiru nagaan bulu jira naannoo Amaaraa deemtee jiraachuu hin dandeettu baadiyyaa hedduu keessa yoo gabbute sabasablamii hundinuu biyya keessa akka Oromoo caalaa qananii'anii qabeenyaan uffataan nyaataan manaan of danda'a Oromoo cinaa danda'anii jiraatu jira Oromoon bal'ataas hayyuu si galee kanaan booda dhiifamaas dhimma silaa guddifachaatis dhiifamaas ta'ee dhimma hundaa'u itti deebinaa. Adamma qabsoodha. Amma kan dirqama qabsoodha. Maaliif obboleessanii maaliif hin taane? Arraan kan Oromoo irratti daboo hojjetee taanaan arraan kan Oromoo miidhee taanaan gara laafiitti takka malee yoo dhugumaan ilmaan gabrummaa tun ilmaan keetti kan dabalu yoon fedhe gabrummaa tun dhaloota dhufu kan dabalu yoon fedhe obboleessanii taanaan takkaanfii irra fudhachuu takkaanfii laleessaa arraan kan nama badii hojjetu tokko siin xumuraa nama arraan kan badii hojjetu tokko takkaanfii laleessaa irra fudhatamii jennaan si galee booduu ati amiin arraan kan وهي لخيت رت تركان في لاليسا إني بدي أورمو درجة تركان في لاليسا فرتمي جنان أمين بورو أورمو رت دبيا دولا أورمو بساس دولا أمين يكاب مالف تركان في سنة فرتمي أقدر أكاد جتاتي سيجلي كان أبو أبسو أمان تنا كنا أورمو وندي قولوا كابو سيفين تمرا وني رت يهجو تنفين نه فرتشو كفامتي أفرمو في دارك وقول كفامتي Jawar Muhammad Bakal agar pada jadi apa? Tidak tahu siasa, tidak bahas cover itu ya macam kawan. Gapi Oromo hundau politik abani, sigare? Gapi Oromo yo kurang tadi, kurang rayo segal debi, segal yo debi. Tukut cari sung kawan. Mal tukut casan. Kali sam turun debi. Tukut casan. Waldale. Gapi berah bayi kita tahun teacher. Rakor rata nafukan usati le. Gapi le. Gapi Oromo kurang yo deh, kurang sampai kita kabati itu coba Oromo. Yo Oromo tak kasih. Kurang sampai kabati. Bakit ka coba anggap rumah sendiri bufiti itu di bungkau malah ini kan senjata pakainya siapa tuh entar baratan malah rumah sakit sendiri barana dari kia kanti tokoh paham bahar jadi yo kayak lu tadi
Maali mana barumsaa walumaan turre. Tokkoffaan bahaa jedhee kan yaabsaate. Barataan san faayinaala dhumarra yeroo sadarkaan himamu lamaffaa sadaffaa isaa bu'aa qabdi. Maaliif akka inni itti xiyyeeffate dhiphisee xiyyeeffate akka daree waan jecha akkuma ofii akka daree waan jecha yeroo tokko wanni ati addeessu dhufuma si galee akka daree waan ta'e jecha lamaffaa sadaffaa afuraffaa isaa bu'aa qabdi. Barataan immoo akka mana barumsaa kanaatti tokkoffaa bu'uun qabaa jedhee karoorfatee lafaa ka'ee si galee jedhee karoorfatee lafaa ka'ee akka mana barumsaatti akka daree isaatti tokkoffaa beeti akka mana barumsaatti yookaan tokkoffaa yookaan lamaffaa yookaan sadaffaa isaa bu'aa agarta si galee akkas Oromoonis yeroo qabsaa'u Harargeen akka Harargee qofa osoo hin ta'in Arsiin akka Arsii Baalee akka Baalee Wallagga akka Wallaggaa qofa osoo hin ta'in akka Oromiyaa bira dabalanii tokkummaa akka Oromiyaa bira dabalanii akka Itoophiyaa bira dabalanii akka Afrikaatti yoo qabsaa'an taate si galee akkuma barataa tokkoffaan ba'a jedhee akka si galee akkasumatti yeroo gabaabaa keessatti tolchee birmadummaan uummata Oromoo walabummaan hin dhufe yeroo gabaabaa keessatti. Bismillaahi inshaallah. Gaafii daanu yeroo ammaa kana hayyoota Oromoo hidhaa jiru. Isa kanaaf hayyoonni hooyaada maal qabda? Akkasumas hayyoota Oromoo qofaa miti beekte abbootii amantaas dabalatee Oromoon hayyoota isaa warra amantaadhaa dhabaa jira hidhaadhaan ajjeesuu jiran. Kanaafuu yaada maal qabda? Mee akkam ta'uu qaba Oromoon rakkoo kana keessa bahu hayyoota isaa kana mana hidhaatii hiiksisuudha. Kanaafuu maal jetta yaadni ati qabdu jira? Asirratti wanni isin jedhu hin beekne malee Itoophiyaan tun nama ni qabdi hayyoota ni qabdi lafa badhaatu roobaaf akkuma agarru kun bishaan guddaa biitee hambaa kana falmituun kana qabdi si gala kuduraa fi waan hunda akkasuma qabdi amma ala kulli qabeenya gahaa qabdi osoo jaarumsi isiidhaa Itoophiyaa dhugaa irratti hunda'u ta'e osoo dhugaadhaan ka dhaabbatan ta'e Itoophiyaan irratti as hin jirtu si galee hin baramne garuu namoota wanni isin jaaramteen shirarratti wanni isin dhaabbateen dabarratti saba maal jaamu manni bu'uurri isaa darree waggaa tokko dabree hin eeguu garagalee mana kana yeroo jaartu kan mana kana ga'u lafa keessa qottee jalarraa jabeessitee ol baasta maaliif samboon hanga barbaadatti samii keessa ol dhaabdu manni kuni ati keessa jiraattee ilmaa ilmoo keetti hin dabru bu'uura isaa ture jechuudha Itoophiyaa bu'uura sii kun tolu maali warri ammaan tana kanatti nu mormu kun Oromoo mormu kun daba kana wallaalaniis ta'e fakkaata ni beekaati warri kun gartee daba kana dhaabe nama isaanii waan ta'eef mormuu fadhan Kaleela Sillaasiin fa'aa si galee mormuu fadhan waan nama isaanii ta'eef malee hin beekaa akka isin dabarratti dhaabbate tanaafi kanatti isin nama beekaa kaan biyyaa baastee kaan hiitee kaan achiifti sirriin garuu wanti kun bakka takka isaan hin geessu biyya takka kan bultuun baay'uudhaan beekaadhaan mari'atameeti namni hidhaanii ajjeesuudhaaf biyya baasuudhaan furmaanni tokko illee hin dhufu maaliif nama silaa nama kana hawaasa kana keessa nama jajjabaa jira beektaa nama jajjabaa jira nama dandeettii adda addaa qabu jira garuu yeroonii fi namni tokko onnee qaba beekumsa qaba qofna wajjin onnee qaba yeroonii fi onnee isaa kana ka'ee dubbatee mirga hawaasaa falmu yeroo mootummaan dhiibbaa isarra gaggeesse namni dandeettii qabu san hin callisa jiraachuu fadha namni kun kaayyoo mataa isaa qaba waan ta'echa nama jiraatuuf qaba waan ta'echa hin callisan dubbatu maali dabruun fadhu qaba jecha amma san dabarsee fi dabruun fadhu jiraachuu fadha osoo immoo nama dubbataniif mirgi eegamu taate hayyoota hedduu horachaa deemti guyyaa biyyee guddachaa deemti utubaan ishee akkuma waa'ee kanaatti yeroo kaasee maqaa tokko situ barbaada gaaf takka mootittiin takka biyya takkatti ummata horii qabatu manni naannoo sanii wallaala deemaatii nama beekaa fi nama waan dhabee fixaa itti waraana si eebbiti waraanni si kee magaalaa biyya keessa bobba'ee nama kana fixuufitu jalqabe nama kana fixeeti waraanni gurbaa tokko dhufe gurbaan nama beekaadha alim sejjeesuu dhufnee kana jedhame maaliif ajjeestan akkana immoo ergamaatu olirraa dhukkannamee sejjeesuu dhufne olii isin kanname yaa boona najjeesina guyya tokko isin fayyaduu dhuma najjeesina dhadhiisa duuba nuti ammas dhiifne gaafa si argan dhaqanii mootittiidhaaf hin himanii maal jennaan
isiidhaan ajjeefna jedhan bakka isin nageessan isu sooni fuudhaan akaayaan awwaala adoo isaa ajjeefna jedhan hin ba'u keessa nageessan isinii turatti dhufuu ta'a gaaf tokko jedheen gurbaan kaanii dhoofessanii deeman si bira namoonni fitnee lafarraa jaa'ii nama mootiidhaan tole namoonni fittan akka gootu dhabdee amma gamoota si kana mootota kana akka gootu dhabdee oli baati samii irratti mannaa jaalaa jetteen oli baati hawaara irratti mannaa jaalaa jetteen waan hin jirre jechuudha. waan hin jirre jechuudha maaliif uummata qullaadhaa dhaqa seekaa geessi jiru beekaa fixanii jiran amma uummanni rakkatan eessa dhaqarree gara deema wallaalan akkamitti mana jaallan asirratti waan hin danda'amne waan hin yaadamne kaanee gurbaa san bira dhaqan gurbaa gaafa san awwaalan bira maali yoomiif nu fayyadde arra waan akkanaan nu qunname beekaa ol kaawwatan san jechuudha. gaafa san isaatu dhiisaa jedhan beekaa namni beekaa kun bara dha'u if dura waa argaa bara na dhiisaa gaafa san nu dhiifadha jettee si dhiifannee ajee kee goone arraan kana waan humna keenya olii waan nuti yaadin waan nuti dandeenyeesu nu ajajamee kottu as beemaa ta'an yoo nu fayyadu yoo nu fayyadne muddamnee jirra nuti kun as nu beekee yaane akkasii maal isin ajajame natti himaa jetteen jedheen gurbaan kun akkanatti mootiin keenya ol baati samiirra mana naa jaaraa naan jedhu jettee Ayyee. akkasitti uummanni bakka seenan daban waraanni kun bakka seenan dabanii bakka lubbuun dhuftee gurbaa kana qabanii sin eegaa maleetaniin yoo arra nu fayyadne yoo nu fayyadne bindu jabaatti jedhanii Hayyicha ol kaata kana si galee kun salphaadha maaltu isin dhiba maaltu isin rakkisa eeganii fi isiin mana samiirran hawaara naa jaaraa jette samiirratti hin jaaratanii fi akkamitti salphaadha kun hin muddamne waan goota naa isin himaatiin argaa hayyee dhaqaa isii bira mootii mana gosa akkam feeta bifa akkam feeta mitira meeqa feeta oloo labbaa hangam takka feeta dizaayina isaa kaasii ol ba'e kaasiitiin dukkanniidhaan jee erge dhaqan isii bira hayyee mootii nuti ajajee kee godhuudhaaf qophii deemiti ol ba'iti mitirii lafaa dizaayina hunda kaasiitii waan tokko walii dukkan dizaayinati ajabbatte dhimma isiin ajab kun yaada keessanii miti abdatti meetii miree uummata wallaalaa uummata feechaa jirtu. Egaa namummaarra feetee isiin isaan bulchuu feete. Abadan kun yaada keessanii miti. Nama walii nama isinii hima jira. Si galee akkas jettee. Kanaafuu yoonii fi mootummaan yoonii fi yaadni isaa uummata gurummaa irra fi'uu zallamuu hundi isaa dheereeffachuu dantaa isaatiif horsiisaatii jecha malee yoo dhugaan uummata hayaatu taate uummata hin ajjeesu uummata hin damsu hayyoota biitee hayyuu jiraatti hayyuu wajjin taa'ee mareeti maali boo biitii biraa mataa isaa taa'anii maree jiru biitii nyaan akkamitti dorgomnaa addunyaadhaan. Egaa yaa biyyoota adda addaa keessatti warri paartiileen siyaasaatii fi jechuun paartiin mormituu fi warri biyya walitti waliin mari'atee biyya kan guddifnaa akkamii kam jedhanii amma biyyoota biraa yoo fuudhan biyyoota guddatan paartiin siyaasaa kamuu dorgomaan biyyaa kamuu abbootii qabeenyaati. Si gala amma bulchaa Ameerikaa gurbaa iyyaaloo kana yoo fuudhanne abbaa qabeenyaati. Abbaa qabeenyaa beekamaadha. Akkasuma nama siyaasaati bulchaa biyyaati. Bulchitoonni biyya keenyaa waliin waan takkan qaban miskiina makiinaa deemanii ni qaban boo namaa bitaaf akkama namaatu. Si gala waa'ee biyyaa irratti guddina biyyaa irratti mari'achuu qaba. Malee yeroo hunda shiruma xaxaa Itoophiyaa keessa haalli hundi dhaabbachuu qaba. Yoo niif dhugaan dhaloota nuti kanaa yaadan mari'achuu qaban. Si gala kalamadaa kan isii kaasu abbootii amantaati. Abboota amantaan tokko qofti haa taatu warra dhoo isaan jiru warra dhoo isaan jiru amantii qofti haa taatu. Amantii taanii amantaan sirrii miti akkanni. Bituu amantaa hedduu qabdi. Amantaan hundinuu if kabajee mootummaan amantaa keessa osoo hin seenne yeroo hedduu afaan nama jaala. Biyya barreeffamni kitaaba irra jiru hojii irra jirre biyya Itoophiyaa malee nagarree. Ministeera nageenya jaanii nageenya hin jiru. Maqaa fi malee. Ministeera bishaanii jaanii bishaan hin jiru Itoophiyaa keessa. Jiru magaalaa moo nyaatanii osoo ministeera albuudaa jaanii albuudni hin jiru Itoophiyaa keessa. Waan nama dhiibaan ajaa'iba. Seerri barreeffama wanni jira barreeffama san Oromoon seera biraa keeyita kana jijjiiraa jiran seera biraan gaafan. Gooma barreessitan kana hojiitti hiikaa jee maal batii qabu manni kun. Gooma barreessitan kana hojiitti hiikaadha. Si gala abboota amantaatis dhiibbaa guddaa irra deemu jira. Afaaniin wanni jira barreeffamni mootummaa amantii keessa seenu amantii mootummaa keessa seenu waan jaamu jira. Barreeffama kun hojiitti hiikamutti hin jiru.
Sekarang charci masjid apa itu benar. Amma mu acuman wal Abbootiin taal bunaa tuuti. amantii lamaa waliin buusuuf Amantiin akka karaa namaatti waliin sirriitti dhaabbatee laaluu qabu mootummaan isa diimaa isaan dhagaa laaluu qabu. Yoo kanatti deemoo nagayyaa karaa nagayaatiin yoo godhuu hin dandeenye karaa nagayaatiin haa hiiku. Uummanni nama irraa haa jedhu uummanni. Sigalee uummanni nama ni danda'a nagayyaa diina kabajsisee biyya tana ni ciisisee uummanni ifirraa kaatu haa hiiku uummata dura. Akkanatti nama fixuun kun yeroo warra mudura dabreefu waan akka hin goone sigala osoo meeqaalee barreessuu baatee uummatallee ijaan taane garaa buusuu baate kanaan ja'a dhumarratti waliin ja'u kanaan wal qabatee namni keenya Oromoo ta'ee bifa sadiini akka nama wayii tokko dubbisetti dirqamaan waan kana deeggarraa dirqamaan jazeemu jira dirqama akkamiitiin jeen osoo jaalatiin jechuudha. dirqamee kan tokkoffaa masuufa waan nyaannu jumaatii keenya jiraachisuudhaaf fi waan akkana kanaa ta'echa jala deemnaa waan mootummaa kana arganu. Lammataa immoo yoonii fi waan kana godhuu baannee ni dugnaa maali boo dubbuun teessa dubbuu ijoollee dhumtuu kanaan adda maal nama sodaatu uummata keessa cinaa dhaabbaddaa ammallee namni haasoo fi kana dhageessa biyya keessa taa'ee asillee taa'ee jiru kan fadhaa ta'u haqumaa turran aana yeroo durni turu haa inni Haxxiin himamooti. amma garuu hin turu haa inni ammaa tana. Sigalee ka durii ka ilmaan ka abbaan dalage ilmaan deebi'ee ka amma ammoo abbamaan deebi'ee. Warri aangoo qabdan warri aangoo tokko qabdan aangoo guddoo qabdan basaastu waliin dura sanuu dhaabbatina Oromoo foon tokko miidhaa dhiisaa wanta akka fayyadina Oromoo garuu dhugumaan dhaabbadha yoo dhugumaan dhaabbatanu Oromoo dhugaa fadha malee Oromoo takka faayidaan feene dhugaaf himalee. takka ilma isaatii fi nama isaatii waan kana godhee kajeeleen beeku. Dhugaa. Yoo dhugumaan jiraatee dhugumaan deeme biyyan keessa dhugaan siin jaa gaya dhuguma cinaa dhaabbadhaa yoo Oromoodhaaf Oromoo gargaaruu baattan Oromoo illee gargaarinaa wanta kan godhinaaf garuu dhugaa uummataa hin dabsinaa kanaan jaa asirratti isaa gabaabsa. Amma gaafii biraa Oromoon biyya alaa jiraatu qabsootti jira bifa mormiitiin akkuma argaa jirru imbaasiilee garaagaraatti ba'anii uummata biyya bira dhaabachuu jiranii mormii garaagaraa gaggeessanii hatta haga imbaasii cufsiisuutti ga'anii jiranii. Kanaafuu maal yaada maal qabda? Mee isa kanoo akkamitti hin ta'in waan qeerroo qarreen akkasuma uummanni Oromoo abbootiin amantaatis warra kana wajjin bahee mormi jira. Mee isa kanaafuu yaada maal qabda? Sirriidha jettee Oromoon biyya alaa jiru Oromoon biyya alaa jiru sumaan sirrii jira. Akka yaada kootitti akka yaada kiyyaatti Oromoon biyya alaa jiru waan sirriidha jira. Dur biyya alaa kana taa'etis yasooraa ta'e nama duraa dubbatu qabu. Nama qeerroo tarsiimoo godhuuf qabu. Sigalee nama duraa dubbatu qabnaa nama hunda bakka bu'ee gartee eenyuun jette Jawaar Siraaj Mahammad. Jawaar Mahammad hunda bakka bu'ee dibaasforaa hunda bakka bu'ee. Waan silaan tuur qabnu horiis taanaan nurraa walitti qabeeti Oromoo biyya alaa jirtu walitti qabeeti jechuudha. Oromoo biyya alaa jirtu irra naanna'ee irraa walitti qabee erga. Tarsiimoo taanaan yaada kaanii hojii mareeteeti walitti qabee akkana ta'a akkas godhaa jedhee erga. Arramoo inni jiru lafatti hafuu kaane. Bakka lafatti hafuu kaane garuu namni keenya dammaqaadha lafaa kee kana godhaa jira. Waan sirrii jiran. Osoo mootummaan biyya zulmii uummata irratti yoo jiru isaan achi keessa nagayaan qofsiirra taa'anii kana jechaa bareedaa nyaachaa bareedaa dhugaa qoonsiilii isaanii caqasaa dalagaa. Sirrii miti waan sirrii godhan bakka hundatti itti fufuu qabu. Bakka hundattuu biyya hundattuu Oromoon addunyaarraa biyyoota amma imbaasii cufsiisan kana qofa keessa jiru. Fakkeenyaaf Hoorandee Landan fakkeenya bareedaa Faransaay Jarman Neezerlaand biyyaan kana qofa keessa jiru Oromoon garuu walitti harkaan hortee Oromoo biyya kanaati. Waashingtan DC Meelboorn ta'anii ni jiran biyya biraallee ni jiran biyya hunda keessa jiran fakkeenya irraa fudhatamanii maaliif wantoota maaliif barbaachise mootummaan biyya sanii dirqama nageenya biyya isaa san eeguudhaaf mootummaa san osoo hin jaalatin yaamee mootummaa zaalima kana yaamee taa'ee hojii mareete uummanni kun maali rakkoosaa jee hojii mareete furmaata hin dhabu abbaan iyyatu ollaan dirmata yaanii kanaafuu osoo hin jaalatini furmaanni dhufa mootummaan silaa biyya keessa jirtu furmaata ni fida. Sigalee keessatti bahuun kun bareedaa. Dhiibbaa ni qaba. Dhiibbaa mootummoonni fakkeenyaaf gara dinagdeetiin haa ta'u gara siyaasaatiin haa ta'u. Oromoo irratti dhiibbaa qaba. Oromoo osoo hin taane mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa ni qaba. Dhiibbaa ni qaba. Dhiibbaa ni qabu mee dhiibbaa akkamitti? Dhiibbaa inni qabu fakkeenyaaf tokko mootummaa Itoophiyaa akkuma beeknu waan alaa walii qabuun jira. Waan alaa walii qabuun jira waan ta'echa. Waraana kan nyaachisu kan kana waan alaa dhufuun. Waan alaa kanaaf isa gubsee uummata irratti isa to'ataa jira. Dhugumaan mootummaan alaa san yeroo biyyi sana keessatti shororgooti maal ta'e
gattai wajjin ni mareeta maali onne hojjetu maali onti kunama jedhee gara fumaanatti cawudha wajjin ni mareeta yoo mootummaa Itoophiyaa marii uummanni wajjin kun kan hin fudhatu hojjetu taate irraa maali namni kun naafeeti yoo walii galee hawaasi hanneetti waan kan taa'u Ekaati huncursi amma faranjii yoo walii galee kadhaa kennituuf kana yoo bar uummataan huncursi osoo hin taane biyyaan jijjiiri waraana nyaachisuu osoo hin taane biyyaan jijjiiri akkasii kanaafuu dhiibbaa ni qaba Itoophiyaa qaba cimee biyyoota ciccimoo irraa biyyoota waan kana godhu jirudha fakkeenyi fudhatamee itti fufuu qabu warroota biyya arabaa keessa jiran biyya ammoo jiru kana fakkeenyaaf biyyoota adda addaa xiqqishoo akka saayinsan godhuun xiqqishoo ni ulfaata natti fakkaata ni ulfaata garuu tooftaa biraatu jira takkaffaa tooftaa akkamii jiru waan jette wanni karaan itti godhuu dandeenyuun takkaffaa hiriira baanee hin baasiisan cufnee akkasitti waan kana godhuu dandeenyu yoo dandeenye nama fakkeenyaaf yoo hin dandeenye waan godhuu dandeenyu waa hedduu jira takkaffaa kaanee namayyuu ganda baadiyyaa irraa dhufnee jira magaalaa irraa dhufnee jira namayyuu naannoo fi gabbee bilbilaan bilbilee hiriyoota qabnaa qeerroo qabna warra biyyaa qabsaa jiru waan bilbilee akkamitti jirtan akkamitti isin jira mootummaan si gala akkamitti isin jira jennee gaafannee yaada isaanii irraa fuunee yaada isaanii kan isaanii miidiyaa quunnamsiisnee sigalee miidiyaa rakkina isaanii kan akkamitti gabaasu akka miidiyaadhaaf ifa ta'u godhuu danda'u qabna takka jedhe amma nuti nama hidhame maarree duu jenna malee kan beekamiin akkanatu baay'ee kan beekamin amma kaidah sini jia ega boleh saya kayaknya bekaman biar dasar batu ini aja kami as namni hidame takam media ko kamne wabisani ko kamne mani mukti kan dia itu je akan jika mujur warga kan ada so iya kan juga bilang kebune sini mana kis kau tahu ni lu dagang kau yero itu tehnya wis tapi jalan akasti akonti khimane akonti yerti akan biga jadi itu karena kau faham amma sabar ko tirti sigale gabbane akasitti gurun do kam sagale to fikam tak ini lamada wan kamnura berdin to piada khufar ni bena wan kamnura arra anangana kabati angana kabdoli gurmone wan saboli gone na no yeti kenya mana ana ndaro fe ana dedasi ijoollee naannoo nuti information afur dhee eenyuun miidhame hangam takka du'e warra maatiin isaa du'e fillee warra maatii irra guddaa namni keenya akka leessa waan kafanaan hin binne akka jira kafaaraa waan jaamu jira waan kana kan wani jira yoo waan kana nuti gurmadee waan xiqqoo tana gadar ginee asitti wanti xiqqoon asitti hin bigurru kun biyyatti waa wayyaa ta'a waan san goonee maatii kana cinaa nama yaalchitti nama kana cinaa dhaabbanne haati maatii sanillee onnee qabdi ahaa oromoo cinaa jirti bakka ilmi kiyya karaa gaara du'e itti onnatee ishiillee ilmaan si habralle jajjabaatti gaditti dhagaama sigale gaditti dhagaama yookaan immoo qabsuma tanaa bukaa biteeti ilmaan si dhorkitee mana keessatti boodara oromummaa komatti oromoo tokko rafichisiisee maal wal komachuu ta'a boodara sigale isa boodaa irratti isa isaan irratti qeerroo dhadhoomtee mana hidhaa jirtu warra dhaqaleeyyii bansii bitachuu jira tarsii matatti jira karatti qabsoo tun waan akkana jedhaasi hatta kama nyaatan geessiniif maatiin kuma qabneetu jira kan asii wali gurmaa'anii warri hiriira ba'uu hin dandeenye warri sagalee isaa mormii isaa dhageessifachuu hin dandeenye wali gurmaa'anii waan kana godhuu qabu bakka itti godhuu qabu kunis qabsoo jechuun qawwee namuu kan harka qofaan itti kareetu jira kuni kanaan sin ja'a kanaafuu wal qabannee bakka jiru mara takka kane carraa maqamu kana amma nanti kita kayak dua deebi'ennan makinaa osoo yeroo deemu jiru marshii ittiin galchette yeroo siifachuu jira yeroo san ibduu sin deemte makinaan ibduu sin deemte nan si ol deemu jiru yaati si ba'aa qabu turaab si godhi turaab na hiyyaan hin homaa jaanii akkasi godhi akkasi amma oromoon si ibduu deemnaan turaab ta'an hin bannaayyuu kanaafuu osoo akkas hin taane dhiyeessinee jira dhibba keessaa dhibbantaa walakkaa ol oofnee jira jabaachuu qabnaa jiru deemuu qabnu qabsoon teennaa isa uumeen geechaa isaan gadi akka keenya baase jechaa akka keenya sirrii jira jabaadhaa warri biyyaadhaa injifannoodha egaa gaaffii xumuraa hin qaba sagantaan keenyas gara xumuraa deemee jira xumura irratti wanti dhaammattu ni jira mee uummata oromootiif wanni dhaammattu qarreef qeeroo wanni dhaammattu jira ummata oromoo irratti wanni dhaammadhu takkaffaa irratti nama oromootis ta'e abbaa fedhee ta'u tarsiimoo kee icciitii kee baastee hin dabarsin qarreenis qeerroonis icciitii keessan bakka keessanitti eeggadhaa waan godhuu deemtan namni isin hin beekin icciitii jeebeeffachuu namni icciitii qabachuu waan bakka takka godhuu danda'u waan takka godhuu danda'u
iccitii isaa eeggachuu qaba. Tokkoffaa si galee. Lammaffaa nama isaan irratti akkaan ta'u akka malee ta'u yeroo ammaa kana keessatti doongora irratti hojjetu Oromoo irratti si galee bira dabruu hin qabu. Nama sana yoo milkaa'u barbaade. Si galee sadaffaa irratti shamarreen keenyaas jabaachuu qabdi. Oromoo irratti wanni miidhaa guddaa geessisee Tiina nu keessa guddatee afaan Oromoo barate. Dhugaadha. Kan Amma yoo rakkoon jiru kan ammaasis nama bakka biraarraan dhalatanii bakka biraarraan dhalatanii jechuudha. iccitii kee Karee shamarran keenya fidanii nu keessa guddatan. Isaan kan wanti rakkoo guddaa Oromoo ta'uu waan biraa tokko si kaasuu barbaade. Asirratti shamarran keenyaaf ergaa akka ta'u saboota bakka biraa lammii bakka biraa heerumanii heeruma alattis ta'ee dhalchanii fidanii gartee maatii isaanii irratti darbanii Ganda keessa guddatan. ganda Oromoo keessa guddachuu kun dhiibbaa guddaa Oromoo ta'e. Akkamitti ofirraa taate gurbaa tokkotu jira. Gurbaan kun as fuudheeti waa'ee harkina Oromoo kan gijaasu akkamitti gurbaan kun haadha warraa isaatiin maal jedheen rakkinni kan waliin kun nama ooluuf siif ni margee fudhee gurbaan kun ilmoo tokko irraa dhalche irraa dhalee ni jaartisaa tanarraa deebii gurbaa saboota hedduu jiran osoo keessatti sababa biraarraa deebii dhalee jee tokko dhaqxeetii ulfoofte sababa biraarraa dhalte lammuma biyya saniiti lammii biyya biraarraa ammasis dhalee jee deemee ma tokko dhalte amma ilmaan abbaa gosa gosa sadii ta'e si galee ilmaan gosa gosa ilmaan abbaa sadiiti garuu ilmaan gosa deenu abbaan keenya isuma kana beekan isuma kana beekan isuma kana guddisee isuma kanatu jiraachisee guddatan amma haadhaan akkaanii waan nyaachitumee akka waan si miidhee fakkeessiti isaan kana sadeentu koba kobatti himadhu jedhe dhuunfatti dhufteeti haati itti himatti amma eenyurraa kanuma dhugaan abbaa kanuma dhugaan isaa dhalte kanuma dhugaan irraa dhalte kana kanuma dhugaan irraa dhalte kanarraani abbaan kee kun akkana na miidhee akkana na godhee kana itti boochetti himatti yeroo boochetti himattu kana maal jeen seete ummaa tasgabbaa'ee ummaa abbaan kiyya uumaatu isa dhiphisee jira yaadumatti baay'atee anis hin gorsaatii tasgabbaa'ee ummaati jeeti ilmaan raaqee sobee haa itti nama konni goote isa lammuma biyya sanii ta'ee lammii biyya sanii irraa dhalte sanii dhufe maas Kas bakka biraatti dhala. bakka biraatti dhalatee garuu lammuma biyya saniiti fakkeenyaaf amma yoo lammii Itoophiyaa ta'e lammuma Itoophiyaati anis lammii Itoophiyaati lammuma Itoophiyaati namni isiin dhalate kun kaan immoo lammii Suudaan inni sadaffaadha lammuma Itoophiyaa irraa dhalate kana waamtee itti himate amma abbaan kee akkanatti na godhee akkana na godhee akkana na godhee boochetti himate yeroo boochetti himatu kun akkamitti akkamii akkana si godha abbaan kee hin dhiisu qabu jee lolee ta'ee nama birallee dhaqee namatti himee hin dhiisu jee lolee beekadhu ijoollee sadeenuu abbaan keenya isuma kana beekanii beekadhu seelee cidii kan namni beeku hin jiru lolee kun Haadhaaf abbaa malee. lolee ma kun akkamitti kan si godha abbaan kee hin dhiisu qabu jee barbaachisa abbaasaa tungguudhaaf irraa kafaluudhaaf barbaachisa qote qabxii qabadhu jee nama abbaan qabxii qabatte amma kanatti kan duraarratti qabxii qabatte isa irratti qabxii qabatte isa sadaffaa dhuftee isa lammii biyya biraa ta'e kanatti abbaan kee kanatti kana walitti hojjetti himatte akkana si godha ilmi haadha gidiraa kun akkamitti ummaatii kana hojii jeeti dhaqeetuma abbaasaa waa fudhatee itti galchiise lafaan deekaa asirra maal hubata amma ijoollee sadeenuu ammaa kana cidii kanan beekanis hin jedhe abbaan keenya isuma kana beekan ijoollee sadeenuu inni duraa san foon saati dhugaan kan saati si galee qooyi abbaa kee kana rakkina wayiituu jira niin gorsaa niin mareedhaan jeeti tasgabbeesse haadha inni lamadaa kunoo lammuma Itoophiyaati xiqqeeshuma naasuu qabaate sababa lammii bisanii xiqqeeshuma naasuu qabaate laabbadhu niin gorsa baay'ee loleetanis inni lammii biyya biraa ta'e immoo dhufee dhiyee lafaan ta'e maaliif dhiiga waliin qaban kaa adda addaa Biyya biraatti. lammii biraati yoo ta'e dhiiga waliin qaban naasuu waliin qaban kanaafidha kanaafuu sirraa hin gabaabsaa Oromoo keessaa afaan Oromoo dubbateef Waliin amantii. Oromoo kanatti amma gonkumaan Oromoo ta'e Oromoo kiyyaa akka baasee kanatti sin biiru gonkuun Oromoo kiyyaa Dhugaa. yoo dhugaan Oromummaa qabaanne diinni keenya dhugaan Oromoo yoo ta'e Diina malee. yoo diina biraa ta'e afaan Oromoo dubbadee Oromoo kas guddatee maal jedhamoo si kana jechuudhaaf ergama alaana kenname raawwachuudhaaf wal tokko hin daangeessan jiru si galee kanaafuu shamarran keenya akkuma itti gaafa kaan OMN irra jette shamarran keenya maal dhiirti keenya qoftiin dubaraan baa foon ajaa'ibti shamarran keenyaas dhiira biraa irra deemtee dhiira biraa irraa ulfooytee dhaltee fiddeen keessatti Oromoo guddisu wanti kun rakkoo mutee jira hadaraa waan kana hadaraa irraa fagaadhaa dhiira keenya
ni jiran butani jiran yo dabtan warra fulo ju lama saya saya tidak yawan kita mana ambai untuk ini lakukan orang tak karena maaf kero orang mau fuda kalau macam kanan nam sekolah dah yo untuk ini masih jah galatumi abdiye egaa daawwattoota hordoftoota miidiyaa Oborraa Global Network sagantaan keessummaa hadhaa kanaan goolabamee jira hanga sagantaa biraatiin deebinee wal argituun nagaan nuuf tura. Silamanni daa'isanii lafa jalaan gamtaan farmachuu bifa baasa qabsoo Oromoo bifa baasa osoo manni daa Oromoo gadi qabeen baramaa bofa gadhiisan ture waan odeeffannoo goosan ture hidhaa wajjechaan Oromoo gadi hin qabu bakka seentan arguu jajjabee warra dhiiga Oromoo lubbuu bare sumnee sirbinaa keessi keenya madaa Ichi mimani mormarra gada Tumne sirbina keessi keenya mada Ichi mimani mormarra gada Saaki sanka, saaki sanka, saaki Saaki sanka, saaki sanka, saaki Asikin kabu achikin kabu manida Rimni jiru te sumni jiru da pida Kana wallale jariyo bani falmatan Sabao fi divarsa rupu ganu vilatan Sumne sirbina kesi kenya mada Ichi mimani mol maragada Sumne sirbina kesi kenya mada Ichi mimani mol maragada Saaki sanka, saaki sanka, saaki Saaki sanka, saaki sanka, saaki Farmata giya, sidaya farmata giya, sidaya farmata giya Dandai male, dimmi sabana marra fisu farmata giya Yodu anu ekaranga giya Farmato dago, sini daya farmato dago, sini daya farmato dago Yodu amale, mana idati na bani farmato dago Ibar bukirtu dago Asikin kabu achikin kabu manida Rimni jiru te sumni jiru da pida Kana wallale jariyo bani falmatan Sabao fi divarsa rupu ganu vilatan Sumne sirbina kesi keenya mada Ichi mimani mormarra gada